Tarii akka tasaa gara Jaappaaniitti imaltanii magaalaa guddittii Jaappaan Tookiyoo geessanii seensa buufata baabura Shibuyaa fuulduratti siidaa akkaan nama ajaa'ibsiisu kana ni argitu. Hachiko waa'ee Hachiko seenaan baay'een dubbatameera. Namoonni hedduunis haasa'aniiru. Namni siidaa isaa fuuldura dhaabbatee seenaa isaa dhugaa dhaggeeffate hundumtuu dhaabbatee imimmaan isaa roobsa. Fiilmota, tiyaatirootaa fi kitaabotaan namoonni miiliyoonaan lakkaawwaman seenaa Hachiko dhaga'aniiru. Jaalala dhugaa fi hiriyyummaa gaariif aarsaa kaffalameedha. Hachiko akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya. Guyyaa guyyaan seenaawwan nama ajaa'ibsiisu dhaga'uuf chaanaalii yuutuubii keenya sabiskiraayib akka gootaniif isin affeera. Wajjin tura. Saroonni amantaa guddaa qabaachuun isaanii yoo beekames hanga Hachiko obsa guddaa fi jaalala hanga du'aa isa geessisee taree qabu tarii seenaa jireenyaa keenya keessatti nu mudate hin beeku ta'a. Namoota birattuu amanamummaan yeroo itti ulfaataa ta'etti waggoota 9 daqiiqaa tokkoofillee iddoo sanaa osoo hin socho'in waahila isaa eegaa kan ture yoo ta'u seenaa isaa kanaan namoota hedduu biratti beekamtii kan argatedha. Hachikoon abbaa isa guddise waggoota 9 daqiiqaafis osoo achi hin socho'in yaaddoodhaan buufata baaburaa fuulduratti saree eegaa turedha. Seenaan isaas akkasi. Hachikoon bara 1923tti dachee Jaappaanitti kan dhalate yoo ta'u guddisuuf kan fudhate Yuunivarsiitii Tookiyoo keessatti barsiisaa kan ture Profeesar Yuunoo ture. Egaa Hachikoon mana Profeesar Yuunootti guddachuu caala Yuunoo wajjin hiriyyummaa ajaa'ibaa horatee ture. Yeroo Profeesar Yuunoon gara hojii deemu hanga buufata baabura Shibuyaa wajjin deeme buufata baaburaa keessatti nagaa walitti dhaammatanii Profeesarichi baabura yaabbatee gara dhimma isaatti yoo deemu Hachikoon immoo deebi'ee gara manaatti gala. Galgala yeroo Profeesar Yuunoon deebi'ee galu gara buufata baaburaatti deebi'ee simachuun gara manaatti waliin galuu kan barate Hachikoon guyyaa hundumaa abbaa isa guddise kana ganama yeroo inni hojiif ba'u hanga buufata baaburaatti geggeessuun galgala immoo yeroo inni deebi'ee galu isa simachuun beekamaa akka ta'u isa taasisee ture. Hachikoon abbaa isa guddise eeguuf jecha yeroo hunda waan achi ooluuf hojjettoonni buufatichaa laaqana ofii qabatanirraa isaaf qoodan nama seenaa isaa hin beekneef daree seenaa himaniif ta'eera. Jaalalli isaanii nama hundaa kan hinaafsisee fi eegumsi Hachikoo guyyaa hundaa itti fufaa fi baramaa dhufe. Gochi Hachikoon godhu kun hanga guyyaa gaddisiisaa tokkotti itti fufe. Guyyichi Mee 21 bara 1925 ture. Guyyaa kana Hachikoo fi namni isa guddise hanga dhumaatti gargar bahuu isaanii dursanii beekuu baatanis akkuma barame sareen Hachikoo jedhamu kun abbaa isa guddise Profeesar Yuunoo gaggeesse. Buufata baaburaan erga ga'ee booda Profeesar Yuunoo fi Hachikoon akkuma kana dura gochaa turan nagaa walitti dhaammatanii gargar bahanii galgala yeroo inni deebi'u eegee kan simatu Hachikoon baabura keessa namoota bu'an hunda ilaala. Profeesar Yuunoo ijaan barbaadu eegale. Haa ta'u malee garuu argachuu hin dandeenye. Profeesarichi dhukkubbii guyyaa isa mudateen lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u saree garraamii Hachikoo jedhamu kun wanti beeku tokkos hin turre. Abbaa isa guddisee eeguu achuma buufata baaburaa sana keessatti itti fufe. Guyyaa tokko eegee argachuu kan hin dandeenye waa'ila isaa kana guyyaa itti aanu buufata baaburaa bulee baaburoota dhufan keessaa namoota bu'an keessaa waa'ila isaa kana barbaaduu kan eegale. Sareen Hachikoo jedhamu kun baaburoota dhufan keessaa namoota bu'an keessa isa barbaaduu itti fufe. Waahila koo nan argadha hawwiin jedhu kan dabale Hachikoon waahila isaa kana eeguuf daqiiqaafis achi osoo hin socho'in jireenya kooti jedhe itti fufe. Guyyoota miti yootas miti waggoota hedduuf har'a dhufa boru dhufa jecha osoo hin nuffin waahila isaa kan eegaa ture Hachikoon dhufaatii dhabuu waahila isaatti abdii kan kutee yeroo dhumaaf yeroo lubbuun isaa darbeedha. Hachikoon waahila isaa kana eegaa ture waggoota 9 erga eegee booda iddoo itti eegaa ture sanitti lubbuun isaa dabarte. Guyyoota isa eegaa ture kanatti hawwiin waahila isaa kana argachuun dabalaa kan dhufe Hachikoon buufata baaburaa sana qofatti osoo hin ta'in magaalattii keessatti fakkeenya jaalalaa jedhamuun beekamtii argateera. Innis iddoo waahila isaa waggaa 9 itti eegaa ture kanatti Maarchii 8 bara 1935tti du'ee argameera. Namoonni buufata baabura Shibuyaa keessa hojjetan seenaa saree kana kan dubbatan baay'ee gaddaan guutamaniiti. Imimmaan isaanii dhangalaasaa yoo namatti himan Hachikoon dhuguma saree addaa ture. Egaa abbaan isa guddisee du'e jedhanii akka nama itti himanii yeroo hunda buufata baaburaa sana keessa mammaramee ciisa. Achi yeroo sagalee baaburaa dhaga'u ni ka'a. Namoota baabura keessaa bu'an gidduu abbaa isa guddisee akka ijaan barbaadu fuula isaarraa ni beeksisa jedhu. Yeroo dheeraaf buufata baaburaa sana keessa kan hojjetanii fi haala
Haala dinqisiisaa saree kanaa namoonni hordofan Hachikoon sochii tokko malee abbaa isaa guddise kana waggaa 9 fi guyyoota 15 buufata baaburaa sanatti argamuun eegaa tureera jedhu. Yeroo sanatti reenfi Hachikoo gara buufata baaburaatti fudhatame iddoo inni kana dura abbaa isa guddise itti eegaa turetti suuraawwan seena qabeessa ta'an akka kaafaman taasifameera. Jaalala irraa ka'uun waggoota hedduuf dhufaatiin waahila isaa eegaa kan ture sareen Hachikoo jedhamu kun reeffi isaa awwaalamuun qabu jechuun reeffi isaa gogee muuziyeemii biyyoolessaa keessatti seenaa isaa wajjin akka daawwatamu kan taasifame yoo ta'u, kanarras darbee iddoo waahila isaa itti eegaa ture buufata baabura Shiiviyaa fuulduratti siidaan akka dhaabbatuuf taasifameera. Waraana addunyaa lammaffaatiin garuu addunyaan akka hin taane taate yeroo bittinnooftutti siidaan Hachikoo barbadaa'us seenaan isaa baduu kan hin dandeenye. Hachikoon yeroo waraanni itti dhaabbate bara 1949tti siidaan isaa irra deebiin ijaarame hanga ammaatti buufata baaburaa fuulduratti namoota garaagaraatiin daawwatamaatii jira. Waggoota hedduuf waa'ila isaa itti eegaa kan ture buufanni baabura Shiiviyaa seenaa Hachikoo kana ittiin yaadachuuf karaa tokko daandii Hachikoo jechuun kan moggaase yoo ta'u, halluu wal fakkaatuun Hachikoo Guuchii jechuun karaan ba'iinsaa fi seensaa maqaa Hachikoon moggaafameera. Kana qofaa miti, Profeesar Yuunoon keessa hojjechaa kan ture Yuunivarsiitiin Tookiyoo suuraa Hachikoo fi Profeesar wajjin kan ofirraa qabu siidaawwan garaagaraa ijaareetii jira. Saree amanamaa ta'e Hachikoo ittiin yaadachuuf naannoo siidaan isaa itti argamutti waggaa waggaan Maarchii 8 sareewwan isaanii fi akkasumas namoonni Hachikoo jaallatan hundi kan itti walgaan yoo ta'u, guyyaa sana jajjabinaa fi abdii Hachikoo yaadachaa akka oolan ni taasifama. Hachikoo yeroo kamuu caala namni kamuu akka tokkummaa warra Jaappaanitti kan fudhatanis hin dhabamanii. Hachikoon seenaa baay'ee nama ajaa'ibuu fi nama gaddisiisu kanaan fiilmoota hedduu irratti seenaan isaa kan hojjetame yoo ta'u, Awustiraaliyaa keessatti tiyaatirri Spear Party Puppet jedhu yaadannoo Hachikoof kan hojjetame yoo ta'u, biyya isaa Jaappaan keessatti One Piece akkasumas Master Quest fi Time Bookaa fi fiilmoota biroo irratti seenaan Hachikoo daawwattoota fiilmiif haala gaarii ta'een akka dhiyaatu taasifameera. Namoota miiliyoonaan lakkaawwamanii kan daawwatame fiilmii Hachikoo jedhamus qaba. Har'a fiilmii Hachikoo jedhamu kana akka ilaaltanii fi seenaa ajaa'ibaa fi namoota baay'ee boochisee kan daangaa jaalala dhugaa nama jechisiise akka daawwattaniif isin affeera. Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurra. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenyaa sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.